Akkam jirtu hordoftoota Oro Kids Academy har'a barnoota lammummaa kutaa torbaffaa boqonnaa 5 paart lammaffaa qabannee dhiyaanneerra 5.5 waliigalteewwan kabaja mirgoota namoomaa ka jedhudha. Waliigalteewwan kabaja mirgoota namoomaa maal fa'i ka jedhu kutaa kana keessatti bal'inaan tokko lama jennee waliin ilaalla jechuudha. Hanga xumuraatti akka nu waliin turtan abdii guutuutii qabna. Asirratti waliigalteen labsiiwwanii fi qajeelfamoonni dhaabbata mootummoota gamtoomanii yeroo adda addaatti bahan meeshaaleen kabajamuu mirgoota namummaa ta'uun tajaajilaatii jiru jechuudha. Maal ta'uudhaan meeshaalee kabajoota mirgoota namummaa ta'uudhaan tajaajilaatii jiru jechuudha. Labsiiwwan yeroo adda addaatti mootummoota gamtoomaniin ba'an yookiin qajeelfamooti dhaabbata mootummoota gamtoomaniin ba'an akka meeshaa kabaja namaatti yookiin mirga namaatti kan isaan ilaalamaatii jiran jechuudha. Waliigalteewwan kanneenis sadarkaa idil addunyaatti akkasumas ardii Afrikaa fi sadarkaa biyyaatti yookiin akka Itoophiyaatti mallatteeffamanii fudhatama argachuun hojiirra oolaa jiru jechuudha. Wantooti amma olitti eerre kun haala kanaan kabajamanii hojiitti hiikamaniitti jiru jechuudha. Akka biyya Itoophiyaattis akka Afrikaattis akka addunyaattis biyyooti hedduun itti waliigalaniitti jiru jechuudha. Kun sirna waliigaltee eegumsa mirgoota namummaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii yeroo taa'amaa turetti suura kaafamedha jechuudha. Biyyooti baay'een waliigalteewwan mirgoota namummaa idil addunyaa mallatteessanii jiru jechuudha. Biyyooti hedduun maal taasisanii jiru? Waliigalteen kun nu fayyada jedhanii itti amananii itti walii mallatteessaniiti ka jiran jechuudha. Fakkeenyaaf labsiin mirgoota namummaa addunyaa kan bara 1948 akka lakkoofsa Awurooppaatti labsame maal seenaa mirgoota namummaa keessatti ragaa isa bu'uura ta'eetu tajaajilaa jira jechuudha. Bara kana kan labsame jechuudha. Labsiin kunis meeshaa waloo eegumsa mirgoota namummaa fi biyyootaa fi hawaasa addunyaa ta'ee kan tajaajilaa jiru jechuudha. Labsiin bara 1948tti labsame waa'ee mirgoota namummaa waliin wal qabsiisuun jechuudha. Faayidaa guddaa kennaatii jira jechuudha. Biyyoota hedduu keessatti hojiirra ooluudhaan dhaabbileen mirgoota namummaa sadarkaa ardii Afrikaatti jiranis labsii eegumsa mirgoota namummaa qopheessuun sochii taasisaatii jiru jechuudha. Dhaabbileen sadarkaa biyya keenyaa yookiin sadarkaa ardii keenyaatti jiran illee sochii taasisaatii jiru jechuudha mirgoota namummaa wal qabsiisanii. Waliigalteewwanii fi labsiiwwan akka Afrikaatti bahan kunis waliigalteewwan sadarkaa idil addunyaatti bahan hojiitti hiikuuf kan kaayyeeffamanidha jechuudha. Maal gochuudhaaf kan kaayyeeffamanidha? Waliigalteewwan sadarkaa addunyaatti bahan hojiitti hiikuuf kan kaayyeeffamanidha jechuudha. Waliigalteen mirgoota namummaa inni jalqaba sadarkaa Afrikaatti taasifame kan bara 1981 taasifamedha jechuudha. Bara 1981 akka lakkoofsa Awurooppaatti chaartarrii mirga namummaa fi uummattoota Afrikaa jedhamuun ka beekamudha jechuudha. Sadarkaa Afrikaatti kan mallatteeffame kun bara 1981 biyyooti Afrikaa walitti dhufuun kan mallatteessan jechuudha. Maal jedhamuutiin beekama? Chaartara mirga namummaa fi uummattoota Afrikaa jedhamuun beekama jechuudha. Chaartarri kunis waliigalteewwanii fi labsiiwwan sadarkaa idil addunyaa akkasumas duudhaalee aadaa uummata Afrikaa kan of keessatti hammatedha jechuudha. Maal kan of keessatti hammatedha? Duudhaalee aadaa uummata Afrikaa kan ofitti hammateeti jirudha jechuudha. Biyya keenya keessattis eegumsi mirgoota namummaa beekamtii seeraa erga argatee bubbuleera jechuudha. Maal argatee? Biyya keenya keessatti eegumsi mirgoota namummaa beekamtii seeraan argatee hojiitti hiikame tureera jechuudha yookiin bubbuleera jenneeti ibsuutii dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf tokko sadaffaan heera mootummaa federaalawaa dimokiraatawaa Riippaabilika Itoophiyaa bara 1995 akka lakkoofsa Awurooppaatti waa'ee mirgoota irratti kan xiyyeeffatudha jechuudha. Maal irratti? Tokko sadaffaasaa yookiin gartokkeen hagi ta'eessa maal ka qabatee jirudha jechuudha. Kabajamuu mirgoota namummaa irratti bal'inaan kan xiyyeeffateeti jirudha jechuudha. Boqonnaan isaa mirgoonnii fi bilisummaawwan bu'uura heeraa kana keessatti hammataman qajeeltowwan waliigalteewwan mirgoota namummaa idil addunyaa biyyattiin mallatteessite irratti kan hundaa'anidha jechuudha. Biyyattiin sadarkaa idil addunyaatti waliigaltee nageenyaa yookiin immoo mirga namummaa waliin wal qabatu bal'inaan mallatteessitee jirtu wajjin wal qabata jechuudha. Wanti qajeelfama sana keessatti yookiin dambii sana keessatti hammatameeti jiru jechuudha. Itoophiyaa keessatti tumataalee heeraa fi waliigaltee mirgoota namummaa hojiitti hiikuufis dhaabbileen mirgoota namummaa kanneen akka Koomishinii Mirgoota Namummaa Itoophiyaa fi dhaabbata Abbagaar Uummataa hundeeffamuu danda'aniiru jechuudha. Itoophiyaa keessatti mirgoota namummaa wajjin wal qabatanii tumaaleen heeraaf dambiileen hedduun haa ba'an iyyuu malee dhaabbileen immoo akka dirqamaatti ofitti fudhachuun hojiitti hiikatanii dalagaatii jiran waa'ee mirga namummaa wajjin wal qabsiisuudhaan Koomishinii Mirgoota Namummaa Itoophiyaa fi dhaabbati Abbagaara Uummataa
isaan ijoodha jechuudha. Warreen akka ijootti hojii isaanii mirgoota namummaa irratti xiyyeeffachuun hojjechaa jiran jennee kaasuutti dandeenya jechuudha. Shan tuqaa ja'a irratti kan nuti ilaallu gahee bulchiinsi mootummaa kabajamuu mirgoota namummaa keessatti qabudha jechuudha. Caasaan mootummaa yookiin immoo qaamni biyya bulchu gaheen mirga namummaa keessatti qabu maalidha akka jedhu kutaa kana keessatti bal'inaan ilaalla jechuudha. Biyyoota hunda keessatti itti gaafatamummaan mootummaa inni ijoon mirgoota namummaa kabajuu, kabachiisuu, eeguu fi eegsisuudha jechuudha. Mootummaan biyya tokko bulchaan jira jedhu tokko dirqama inni qabu maalidha jechuudha. Jalqaba irratti mirga namummaa eegsisuu, mirga namummaa kabachiisuu, mirga namummaa eeguu fi mirga namummaa eegsisuun hojii isaa ijoodha jechuudha. Biyyoonni waliigaltee mirgoota namummaa mallatteessan hundi dirqama mirgoota namummaa eeguu, eegsisuu fi yeroo sarbaman immoo tarkaanfii fudhachuun sirreessuu kan qaban ta'uu waliigaltee kana keessatti tumameera jechuudha. Egaa mootummaan yookiin biyyi keenya Itoophiyaan mirga namummaa wajjin waan wal qabatu akka dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waliigaltee sanatti kan makamtee yookiin kan mallatteessitee waan ta'eef biyya keessattis immoo kana eegsisuun yookiin immoo sarbama mirga namummaa ittisuun qooda ishee isa ol aanaadha jechuudha. Mootummaan mirgooti namummaa sarbamuun dura eegumsa gochuutii qaba jechuudha. Mirgi namummaa osoo hin sarbamiin maal taasisuu qaba jechuudha. Mootummaan eegumsa barbaachisaa lammiilee bulchuuf taasisuun isa barbaachisaadha jechuudha. Fakkeenyaaf namni sababa yakka raawwateen to'annaa seeraa jala jiru kamiyyuu irratti gocha sarbama mirga namummaa raawwachuun dhorkaadha jechuudha. Namni tokkos to'atamee seeraan yakka adabamee yookiin immoo mana adabaa keessa ka jiru yoo ta'e waan to'atamee jiruuf sarbamni mirga namummaa irra ga'uuti hin jiraatu jechuudha. Eegumsi taasifamuuti fitii qaba jechuudha. Mootummaan lammiilee isaa gochaalee sarbinsa mirga kanneen akka shororkeessummaa irraa eeguufis dirqama qaba jechuudha. Lammiileen biyya keessa jiraatan yookiin immoo qaama mootummaan sun bulchaa jiruuf lammii ta'anii kanneen jiran gara shororkeessummaatti yookiin gara qaama hin malleetti gara bakka hin taanetti akka isaan hin deemneef maal gochuuti qaba? Eegumsa barbaachisaa lammiilee isaatiif taasisuutu irra jiraataa jechuudha. Mootummaan seerota mirgoota namummaa jajjabeessan tumuu fi dhimma mirgoota namummaa irratti hubannoo lammiilee cimsuuf dirqama ni qaba jechuudha. Mootummaan seerota maal gochuu? Mirgoota namummaa jajjabeessuu akkasumas tumuu fi dhimmoota mirgoota namummaa irratti hubannoo lammiilee cimsuuf dirqama kaawwate ni qaba jechuudha. Kanaaf ammoo mirga carraa barnoota argachuu lammiilee akka fakkeenyaatti fudhachuu ni danda'ama jechuudha. Fakkeenyaaf lammiileen carraa barnootaa gaarii akka argatan mootummaan deeggara taasisuutii qaba jechuudha. Mootummaan seerota mirgoota namummaa jajjabeessan tumuu fi dhimma mirgoota namummaa irratti hubannoo lammiilee cimsuuf dirqama qaba eega jenne kanaaf ammoo mirga carraa barnootaa argachuu lammiilee akka fakkeenyaatti fudhachuutii dandeenya jechuudha. Yookiin lammiileen carraa barnootaa bifa walqixa ta'een akka argataniif haala mijeessuuf ga'ee mootummaati yookiin manneen barnootaa babal'isuun qooda mootummaati jennee kaasuutii dandeenya jechuudha. Boqonnaa kana gara gudunfaa irra geenyerraa gudunfaa kana keessatti gabaabinaan wantoota nuti ilaallu mirgooti namummaa mirga dhalli namaa hundi uumamaan nama ta'uu isaatiin qofa garaagarummaa amantii, afaan, koorniyaa, sanyii fi sabummaa irraa bilisa ta'een uumamaan kan argatudha jenneerra jechuudha. Mirga namummaa jechuun Oromoodha, Amaaraadha, Tigireedha osoo hin jedhiin dhiira dhalaadha osoo hin jedhiin Ortodoksiidha, Kiristiyaana, Pirotestaantiidha osoo hin jedhiin sanyii fi sabummaadhaan odoo adda hin ba'iin kan namni uumamaan argatudha jechuudha. Mirga namummaa goonfachuuf nama ta'uu qofaan gahaadha jechuudha. Namni tokko qaama miidhamaadha, qaama hir'uudha jechuuti nurra hin jiru jechuudha. Namni tokko erga uumamee mirga namummaa guutuu ta'e ni qaba jechuudha. Biyyooti addunyaa hundi biyya lammiileef mijaawaa taate uumuuf yaadota mirgoota namummaa hojiitti hiikuu irra jiraatu jechuudha. Yookiin immoo biyyooti maal taasisu? Biyya lammiilee isaaniif haala mijataa uumuun dirqama isaaniiti jechuudha. Biyyooti hundiyyuu maaliif mirgi namummaa akka hin sarbamneef haala mijeessutu isaan irra jira. Namni gara shororkummaatti akka hin deemne, namni gara dhiibbaa biraa geessutti akka hin deemne deeggarsa ga'aa yookiin immoo haala mijataa ga'aa uumuun ga'ee qaama biyya bulchuuti jechuudha. Kabajamuun mirgoota namummaa tarkaanfiiwwan ijoo kan akka lammiilee aangeessuu, waliigalteewwan akka addunyaatti mallattaa'an fudhachuu fi hojiirra oolchuu hammata jechuudha. Waliigaltee fakkeenyaaf akka addunyaatti amma dhaabbata mootummoota gamtoomaniin hundaa'e koomishiniin waa'ee kanaa ni jira jechuudha. Mirga namummaa irratti ka xiyyeeffatu ni jira jechuudha. Mirgi namummaa biyya tokko keessatti ka dhiibbaan irra ga'u yoo ta'e biyya san irratti hordoffiin ni taasifama jechuudha. Hordoffiin ni taasifama yookiin immoo giddugaltummaan biyyoota biroo ni jiraata jechuudha.
Maaliif nagaa barbaachisaa yookiin nagaa waaraa biyya sanaaf buusuutiif jechuudha. Mootummaan kabajamuu mirgoota namummaaf qaama ijoo ta'us hawaasni idil addunyaa marti mirgoota kana eegsuuf dirqama safuu ni qabu jechuudha. Mootummaan maal godha? Qaama ijoo biyya tokko keessatti mirga lammiilee isaa eegu yookiin immoo mirga namummaa eegu haa ta'u iyyuu malee yoo sun ka hanqatu ta'e mootummaan idil addunyaa yookiin hawaasa idil addunyaa marti maal godhu jechuudha? Gidduu seenuuf ni dirqamu jechuudha. Kunis nageenya amansiisaa fi misooma mirkaneessuuf isa ijoodha yookiin isa barbaachisaadha jennee ilaaluutti dandeenya. Gara oliitti jechoota adda addaa gabaajeedhaan argineerraa. Fakkeenyaaf maagaa akka jennu kun dhaabbata mootummoota gamtoomanii jechuudha. Taa'aa jechuun immoo dhaabbata tokkummaa Afrikaa jechuudha. Alaa jechuun immoo akka lakkoofsa Awurooppaatti jechuu akka ta'e kutaa gara oliitti wantoota gabaajeedhaan barreeffaman ilaalaatii ture jechuudha. Egaa amma xumurree gilgaala boqonnaa kanarra geenyerra jechuudha. Gaaffilee keessa deebii ka jedhu kana dhugaa yookiin sobaadha ka argannu jechuudha. As keessatti egaa jalqabarratti kan nuti argannu gaaffilee armaan gadii yoo sirrii ta'e dhugaa yoo dogoggora ta'e immoo soba jedhii deebisi ka jedhudha. Gaaffii tokkoffaarratti mirgooti namummaa mirga uumamaan dhala namaa hundaaf kennamani jedha. Mirgi namummaa uumamaan eenyuuf kenname? Dhala namaa hundaaf kenname jechuudha. Kun dhugaadha jechuudha. Lammaffaarratti mirgooti namummaa mootummaadhaan kennamuu jedha. Asitti uumamaan dhala namaaf kennamuu jira, asitti immoo mootummaadhaan namaaf kennamuu jira. Kanaafuu isa kana erga dhugaa jennee inni kun maal jechuudha? Sobadhaa jechuudha. Mootummaadhaan namaaf hin kennamu jechuudha mirgi namummaa. Mootummaan ni eega malee hin kennu. Labsiin mirgoota namummaa idil addunyaa bara 1948 akka lakkoofsa Awurooppaatti ragga'ee jira. Labsiin idil addunyaa bara 19 akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1948 ragga'ee inni jiru kunis deebiinsaa dhugaadha jechuudha. Heera Itoophiyaa bara 1995 akka lakkoofsa Awurooppaatti tumame keessatti heerri tokko sadaffaan waa'ee mirgoota namummaati jechuudha. Kana paartii kana keessatti bal'inaan waliin ilaallee turre jechuudha. Heerri tokko sadaffaan waa'ee mirgoota namummaa irratti kan xiyyeeffatudha jechuudha. Kanaafuu deebiin kanaas dhugaadha jechuudha. Labsiin mirgoota namummaa ardii Afrikaa bara 1995 akka lakkoofsa Awurooppaatti ragga'ee jira. Bara 1995 akka Awurooppaatti kan ragga'e yookiin kan tumame seera lammiilee yookiin immoo mirgoota namummaa kan Afrikaa Itoophiyaati malee ka Afrikaa miti jechuudha. Ka Afrikaa bara 1981 akka lakkoofsa Awurooppaatti kan ragga'e jechuudha. Kanaafuu deebiin kanaas soba ta'a jechuudha. Kutaa itti aanu kutaa lammaffaa keessatti immoo gaaffilee armaan gadii filannoowwan dhiyaatan keessaa deebii sirrii ta'e filadhu ka jedhudha. Tokkoffaarratti kanneen armaan gadii keessaa garee mirgoota namummaa kan hin taane kamii jedha. Kan hin taane jedha negatiiviidha jechuudha. Kan hin taane isa kami jedha? Mirgi siyaasaa garee mirgoota namummaadha. Mirgi namummaa garee mirgoota namummaadha. Mirgi diinagdee garee mirgoota namummaadha. Kanaafuu deebiin hin kennamne ka jedhudha jechuudha filannoon as keessa jiru. Lammaffaarratti amaloota mirgoota namummaa kan ibsu isa kamii kan jedhudha. Mirgoota namummaa amala isaanii ibsuutii kan danda'u deebiin as keessa mirga waliigalaa ta'uun mirgoota namummaadha. Dhalootaan kan argamu ta'uunis mirgoota namummaadha. Walqixxummaa kennamuunis dhaloota mirga namummaadha. Kanaafuu deebiin hundadha yookiin immoo daadha jechuudha. Gaaffii sadaffaatti yogguu darbinu mirga namummaa dhala namaa hundaa fi iddoo hundatti kennamu kan agarsiisu isa kamii jedha. Mirga namummaa dhala nama hundaaf kennamuu fi kan agarsiisu isa kamidha akka jedhudha. Walqixa kennamuu, mirga waliigalaa ta'uu, kan hin mulqamne ta'uu, walitti ta'ee hidhaminsa qabaachuu jedha. Kanaaf maal jedha sitti dhala namaa hundaa fi iddoo hundatti ka kennamu waan jedhuuf mirga walqixa kennamuu isa jedhu yookiin irratti ka argamu kanadha jechuudha deebiin keenya. Gaaffii afuraffaarratti kan nuti argannu mirgoota namummaa kabajuu fi kabachiisuuf qaamni itti gaafatamummaa qabu isa kam jedha. Maal gochuudhaaf mirga namummaa kabajuu fi kabachiisuuf qaamni itti gaafatamummaa qabu mootummaan itti gaafatamummaa ni qaba, uummati itti gaafatamummaa ni qaba, dhaabbileen mirga namummaas itti gaafatamummaa ni qabu. Kanaafuu deebiin keenya hunda ka jedhudha jechuudha. Gaaffii xumuraa yookiin gaaffii shanaffaarratti kanneen keessaa kamtu dhaabbata mirgoota namummaa idil addunyaati ka jedhudha kan nuti argannu. Dhaabbati idil addunyaa yookiin immoo mirgoota namummaa idil addunyaa isa kami kan jedhu deebii isa kam akka ta'e ilaalla jechuudha. Labsiin mirgoota namummaa kan guutuu addunyaa kun sirriidha. Chaartara mirgoota namummaa uummattoota Afrikaa kun immoo kan Afrikaa jedha. Kan nuti gaafatamne kan idil addunyaati. Kanaafuu kun sirrii miti jechuudha. Sadaffaarratti caarratti heera mootummaa federaalawaa dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa kun immoo kan Itoophiyaati kan inni jechaa jiru. Kan nuti gaafatamne kan idil addunyaati. Hunda jedha. Daan immoo hundan ta'u maaliif kanas miti jenneerra waan ta'eef kun sadanuu deebii miti jechuudha. Kanaafuu deebiin keenya aadhaa jechuudha. Egaan barattoota
boqonnaa kana haala kanaan gabaabsinee kutaa tokkoffaaf kutaa lammaffaa jennee isiniif qaqqabannee dhiyaanne mirga namummaa irratti ka xiyyeeffatu asuma irratti xumurree jirra. Kutaa itti aanu irratti boqonnaa haaraa boqonnaa 6 qabannee dhiyaanna. Hanga sanatti turtii gaarii.